hiriyaa gantuu rabbiin isinirraa haa qabu. Walitti bu'iinsa Sumayyaa lamaanirraa wanniin an baradhe hiriyaa gantuu sadarkaa isiin itti nama galaafachuu dandeettu jechuudha. Gubbaa kanatti nama fakkaachaa keessatti waaniin namni dalagaa jiru bagan guruppii sanillee irra geenne bagan waan isin dalagaa jirtanillee argine gaafa dubbiin tuun fanaddaatee wanni martuu ol bahe warroonni har'a afaanii waan argitan keessa seentan kun hundi keessanuun isaan uftan. Keessattuu namni wayita kaan Sumayyaa amboo amantii keessaa bahuu heddi amantii keessaa bahe jettanii barreessitan namarratti har'a asirratti sagalee isiif ta'uu jirtan. Warri wayita kaan keessaan qaama qullaa hiriyaa teessanii fuutanii dubartoota kaanitti sheer gootan har'a isin nama haqa namaa baasu maasha Allah. Isin nama haqa namaa baasu. Awuraa obboleettii teetiitu dhoysuu hin dandeenye awuraa obboleettii teetii qaama sirra jiru namaaf sheer gochaati keessaan ati har'a waan haqa namaa dubbatta maasha Allah. Namni tokko jechuu uf kabajuu diddan garuu akkuma isin rabbiin maal jedhe beeta nama salphina namaa jala deemu rabbiin hanga booroo isaatti salphina isaa gadi baaseetiniin itti argisiisaa jiran. Osoo isin Sumayyaa Tasfaayeetii fi tana walitti dirtanii san keessa Sumayyaa Tasfaayee xiqqeessinaaf deemtan salphini keessan gaarbeejiin isin uf duubaa qabdan qoshaashummaan keessan kan isin uf duuba keettanii shaarbii shari'attanii maasha Allah isin nama gaariidha haqaaf dubbattan maasha Allah duraanuma jibbaa islaamummaa qabdan duraanuma jibbaa ustaazotaa qabdan gara itti ustaazotatti duraanuu afaan buqqifattan dhabaa fi Sumayyaa jalatti dhokattaniitiin nama arrabsuu fetan jechuudha uf kabaja. Gareen shahadaa ijoollee tana lachuu shahadaa qabsiise malee wanni inni irraa qabu hin jiru inni walitti hin erganne tokkoffaa. Lammaffaa ustaazonni yeroo isaa walitti kennan jidduun jirtu yookaan immoo isaa walitti hin kennisiifne. Sadaffaa irratti immoo jechuudha. Warri wayita Sumayyaa tana biroo itti dhuftan isii fakkaatan. Taan biroo itti dheetan taan fakkaatan. Haqa mucattii tanaatu namni dhohisaa jiru jechuudha. Sharshaarii jidduu deemaa jirudha. Keessaan dhaytanii Sumayyaan qaata kafartee eega maalii taate kafartee jettan asirra dhuftanii haqa isiitiif dubbattan maasha Allah. Keessaan qaama dubartootaa fuutaniitiin dubartoota akka keessanitti sheer olii gootan asirratti waan rabbii dubbachuu barbaaddan baalageedhaan akkanaa kun if kabaja. Garuu la ilaalcha gaariidhaan nagarratu malee laa ni si jammarna beektaa osoo ni waan fedhe jammarne laalisuma wanni amala kootirraa jechuudha. Abbaan fedhe waan fedhe yoo kadalagu taate ni alisaadabum yoo naan ta'e masmaruma kiyyarraa namuma sanarraa hiikkadha malee takkaanaa miidiyaarra nama arrabsu garuu na argite beektaa. La wallahi la buubalidha wallahi nama si ajaa'ibsiifatu jechaa tokko. Na arrabsu garuu immoo yogguu wanni wayii badee jedhu haguma rabbiin alaa fite takkaanuu waan guddaan beekuuti. Sanumarraa wanni jedha. Haqa islaamii lama walirraa qabu jahaniin beekta. Jahanii? Islaamni lama fakkeenyaaf anaa fi si islaama ta'uu kennatti haqa rabbiin haqa ani sirraa qabu jira ka ati narraa qabdu jirta. Haqa sanniin beektaa? Fakkeenyaaf islaama ta'uu kenna qofatti haqa walirraa qabnu jira anaa fi si. Ayyee. San keessaa tokko haga beekutti jechuudha. Dhiigni isaa tikfamaadha hunda keessa amma kan irraa dubbachuu barbaade irdii obboleessa islaamaa tokko. Irdiin nama tokko amaanaadha. Irdiin obboleessa islaamaa keeti obboleessa islaamaa sirratti amaanaadha. Irdiin kee dammoo isarratti amaanaadha. Irdii jechuun kun maal si fakkaate? Sacred iccitii yookiin immoo wanni dhuunfaadha. Fakkeenyaaf namni martinuu wanni dhuunfaa qabaami iccitii yookiin immoo rakkiin yookiin bakka waan maqaa isaa balleessu yookiin waan wahii balleessu isaan qaba miti. Amma naan asirra akkasi gaafadhu karoorri ati Sumayyaa lamaan jidduutti qabdu. Sagaleen kee addaan jette Lulu. Shiqame letak. Sagalee ishee hin jiru yoo ana bira moo ishee bira sa? Lulu mama sagaleen kee hin jiru. Haya. Amma deebi. Amma sagaleen kee hin jiraami? Ya nama na bilbile. Daga mam.
Degaan jira yaa. Ati ijoollee kana lamaan jidduu tolchuudha mooti adda fageessuudha karoorri kee gaafiidha kun. Ati gizeen irraa hubattu adda fageessuudha jalqaba irraa hanga dhumaa bartee ati. Maal akkan gochaa ture dubbadheemi? An akka kiyyatti adda fageessuudha jedheetiin si hubadhe. Maaliif akkas jettee na hubadhe? Jechuun gaafa miidhagina jalqaba laayivii viidiyoo waraabduu argite maa walitti dhiyeessiteen gaafatina haya? Ani bar for the first time mana as tokkummatti gaafa dubbiin kaate guyyaa san dhagaye bar naa kennaa jennaan naa kennuu didanii. Sanii miti anamma waa'ee isaaniitii miti laali. Keessammaa fixilluula ishii keessan argiteemi achirratti viidiyoo mijayyoo argiteemi keessan dhattee akka mijettee maa walitti fidinish. Ilaali. Dubbiin guyyaan an dhagaye guyyaa takka jedhee Dr. Asliin qaxaroo itti qabate san gartee. Guyyaa sani guyyaan an dhagaye akka dhagayeen immoo dhaqee Sumayyaa keessaan gaafadheeniira. Sumayyaa tam Sumayyaa tasfaayedhaa ragaalee isii bira jiru hunda laaleera. Achi birallee deebi'ee Sumayyaa tam ishii miidhamtu dhagaye. Dhaggeeffadhu Sumayyaa taanilleen waliin haasa'aa jira. Laakiin garuu akka aadaa safuudhuudhaa naannoo kennatti dubbii dhiirri afaanii qabu takka keessa seenanii laaqa. Si galee akkaan beekutti jechuudha. Laayif irratti ol ba'e ijoollee kana lamaanuu naaf kennaa jedheen. Naaf kennuu didan ummata kuma meeqarratti naa kennuu didan qooyii dubbiin wanni keessa dabriteertii jedhan an Sumayyaalleen wanni naan jechaani ture hanga danda'ametti maallaqni mucattii akka kaffalamuuf puush gochaa ture malee miidhamuun isii bar Sumayyaa amboo miidhamuun isii ifa galaadha bar dukkanaa miti nama kamiifuu maallaqni isii nyaatame nama olittoof taamaa naan jettu obboleettitiyya miskiina tana kan gaafatee maalirraa akka jirtu akka ishiin goote kan qorate anaami erga ishiin na diddeen akkana dhufeemi dubbiin. Dhaggeeffadhu wanni nan akkasiin jedheef sitti himaa dhaggeeffadhu. Atiin dhimma miidiyaarra jiruun ala dhimma biraa maaliif miidiyaarra fidda? Fakkeenyaaf laayif irratti dheengadda akaakayyuu isitti heerumsiistee jette hangaafii asirratti gaafadha. Jaarraa nuti amma keessa jiru kana keessatti haadha abbaan kee fedha keetiin ala nama tokko si kennuu danda'a? Haadha abbaa ishii keessa hin jiran. Ustaas Farhaani kan jedhan. No gaafii si gaafadha. Mayyee heerumsiistee bar. Nan gaafatiin dhagee beeluudhu. Ragaan kee maalidha? Namni yeroo kana keessatti jaamaadha Sumayyaan intala waggaa 18 gadiiti kan nam tokko fuudhee nama argetti kennu. Maal jechuu barbaaddeeti? Akkamitti namni tokko nama kenna namni waggaa 18 gadiiti gaafadhee? Si jammar gaafachuu yuun barbaachisu. Miira Yinaasayin ani miiciyyoo sanatti siqeen gaafadhu bar isin sitti sixanii gaafattanii bar asirratti Sumayyaa bar dubbiin amma dhaabbatee jira ni gaafannaa dhaggeeffadhu. Atiin fakkeenyaaf isuma bar maa darbattan obboleeyyan aateessu dubbattu dhiisa bara mashii Sumayyee tasfayyadab dubbataatti sii galee maa as fidde ani ustaas Farhaan gaafadheen achuma irratti fixaa jedhe keessaa na baasaa jedhe awwal gaafadheen keessa walitti nu araarsaa jedhe wallaahi rabbiin laal arrabatti sa'aatii kana kan jiiseen kin boru na goggosuu danda'ame ustaas awwal nuti walitti araaramuu feena soomana keessa jirra walitti nu araarsaa hin jedheen dubbii kana xumuraato achuma zimma jedhan baay'ee sadaffaa ustaaz Ahmed achi dubbiitti xaxxee akkana akkasii kin oragaa sagaleen jettee itti bubbistee giraa tagaabbayee bakka foon abbaa koo keessaa na baasaa jedhe bari kijibneen bari viidiyoon hojjedheemi silaasarratti deebii kennuute odoo soba ta'e jechuudha dhadhabeen Sumayyee hin jedheen Biriin tun xiqqashuudha waliin kaffalla garuu haqa dubbaddu jedhe haqa dubbaddu birrii kana nyaadheera garuu akkanatti na harkatti badi kenna osoo ishiin jette wallahi maalli kun xiqqashuudha bar in kaffalla bar maal goote deemaa bakka miiduma irratti fixaa jette diimaan irratti tuqxe bishin diimaan irratti tuquuni dhadhaana dibdee bar kana bichaa natti ma dhadhaana dibdee diimaan irratti tuquushii kabaja namaa dhabuudha akkuma kaleessa nama 16,000 ilmi namaa tokkicha muumina jechuun rabbi isaa sodaachuudha rabbii gaditti immoo nama kabajuudha ishiin nama saba kana hunda hin kabanye diimaa irratti tuqxee baatee bar baalagee ummata nama 16,000 hin kabanye ana na kabajee na kabanye anas nama moo kabaja wallaalee iska dhigii itti man itti agarsiisa maal akka ta'e wanti sun seegalee ani
وقال شيء والله سمية متمو دنيا فلي كفلوا تاني به مي مسكينة تنزلم تاني حتى إن جرى سمية متقلتين لا لا هنجرو أجمان بقى أبجد تكتمان دبيا صبرا هنا صوبنا واتوكو هم مريان أستاذ أبسني مريان نانجدين لكي جدي فونا باكو مالو جدي كاكاتي إلم جدي أجمان بقى هندي أما وانتو كلولا مالف أما دبي قدسنا جد أما سني مرمرا مالف قوتشا جرتو مالف مرمرا قوتشا جرتو أنا مغافينكو مالف مرمرا قوتشا جرتو أما ديبينكو مالف أرارسو بربادو جروني كن أكا نغامبو بربادو كيسان كوتاتي جرك اندسيني يو جري نديداني إيتا برادي با دلغا متا كيساني بربادو نما يشي جدو متمي سمية بنتني مرانا سينا كاد إيسايو سنراهم بريدو بالغي ستجيت من مال تجيتمتا بالغي إيسي بالغما ساتي بالغما سات إيسي فاتي بقى أتيجو دمكي أتيجينا ما نياتو متي إيس سوداچو قبا علم نما خبجو قبا بر خبجي سجل خبجاشي أفرابو ستشيتو أفرابو سمتي سنين تلملكتو ربي تجرى جيزاشي كان ديبسوف مجاشي نياتم تسون أقوما يو نياتم تتي ربي كان جالو تكافي إشي تو سلبته ماله إشي نياته تو سلبته ماله إني نياته يوم سلبته بيك لا لي منا سميان أمبوبر مالكني في بدو نمني تكلي شكين كابو نمكو مكودشان الرتي أكا مالكني في بدي مالك أي في غرو خنيات سميا تسفاي أصون تهين يقول أي برتي لجنو سجله غوتو عندك عنقتي فلال إنتالون دلالتي تيم فرتي تنيني سمية لين فاولي قدّا بكسان كيستي دوغو غورا قدّا إيشاتي لولا تبادو كانتس وان بيكتون قبضو وان جرو هم بيكتو إيشاتي جرى جدا الله آدم أنت أتفرجي وان كان هم باس نيبر أتفرجي لولا من ناقاتو النزي سوت ذات ثاني من مقداد عيدل نمونا إني دمت لكو أنا في ذاون سريتشار لو تكيتون علامة أم كعرب قال الجنانيم أفرها صوتيون تلون أفرها صوتيون نراك وراب دهم بيكا مكجي بس أقلين هنتو بريفا ولا سمية متكرر ورابي مبارك تو دلال أنت لون توي في مباركي مبارك سشيتي نو مباركين فرن سبب مالي في جلقة وما يساينو جتنشين والتبابراني رفاني كجبان كما دبلا ما في ددما كفلي فين توري أنا كان مالي جارسي سيرا كفلي وان كان هذا مناسا من التدفة وان كان نشوف بق أبا منا إنه بدي بار إنه مالي وان كنا بريت كودا را كفلتي هذا مناسا أولد بق بدي نكوت كنا ميرا فيزا شي نرجعني مجان حق إيش نرجعني متى في بقى حق إيش نرجعني ديني ده مش أخنات أفراد ديبس أكثر مسيرتي مونا الأجيلة أكثر مسيرتي جافة أشدت برين كفلم سجله مالي إثيوبيا مجيون تسهين كفلم وشينو سجله شيء جرابر سجله سمية سويت جرابر جافة تفتن كفلا جتين طيب وصو سجله ما كان أجاني كليسة يوم مرتساني تمرمي بر إليش برين مجيون ديبس أرك جرابر دلالة أوانتشين كنته هنجرو حبيبتي أمس ربنا جهابو سكوتا نتي كنيته كم دبلا ما في دقدمنا كنيته جرتي حركتي يا جاي جرتي لا سجله متلولا تينونو نونو سجله هنا من سجله نكمل تكاكنداي دفون بكم أو شيء ورقة في دودا وكا بريفام ولي بريفام وكا ملك أشي دبرسيتة دفا مالي سجله أبا في دنيا ورابا ميدو فينيو تماما ما نوتي نما برات يبر نما بران دولار كمايا كيسة ودين بينه يتشاجر سبب دولاران بينه غبايا غراچان دولار بينه يتشاجر طيب شي امون كنا بدلالا تو غافات بيا لا ديمو داجته اركام ميلان نتا مسجي ولي برسي تنجرو سغله ولي قبد هنجرو سلكين بدي جداني ميره وان هاسان دبنا ملي بروان نرجينا نتي ما انت سياسه بدي ويتو هنجرو والله واشين كنا سوفت سيناماني واشين كنا سوفت سيناماني حقين اجي كفنجي حقي وان حركا وليت كنن هنجرو هنبامي طفاتين كان شيتي كفلته منغدا كان الرازور جچو بقى من تشغرالو ليت ماتو منامن ነው አይደል ከፈሉ ጀቴን ነመኩማ ቁደጃራት ጩፍቴ ባቴ በር شوفي توفيشي نما ilma nama kabajuun dirqama bar unde caala nama ama fakkeenya sommoona natti balleessite zimin jed laanu kun kabaja zim bakka itti dubbadhe okaammoo waan tokko godhe bar amlee nama cabsuun hin ta'u bar ani iddoo kanatti sa ustaazota xuqxamtu na dhiba manna cannaqa malee na aarsa malee
dubartoonni ma baara fana beeku ka wanto mata isaanii qabaachuu danda'u xifaati mata inni ustaazochuu sinnafu yaamenya እኔ የሚመስለኝ there is one solution amma jiru munaatiya namni akka balleechetti gaafatamaami eeshi dubbadhu ay laali kenna birrii kana ani waniin ansiin jedhu atumtummaan mataa keetuuhu hanga waan ija keetiin hin argin takka osoo maalin ija kiyaan argare obboleettiiti yaani maaltuun arguu na barbaachise maalin argaan laali osoo murteessuu baatte gaariidha maallaqa kana isiin yoo aqanaabbartee nama kanallee ka fiddu taate isii fi rabbii waliin dhufa Umar bin Khattab radiyallahu anhu maal jedhe beeyta nuti har'a boodatti jedhe amma achitti waan gurra kennaan dhageenne ija kennaan argine murteessinaa jedhe Sumayyaan dubbii tana aqanaabbaruu way quba qaba ragaa qabda isin aqanaabbarutti ragaan ati qabdu jira dhiyeessuu Allah walam garuu hin amannuun jedhe malee Allah walam ana maal garuu Sumayyaan akkana goote jechuun moo garuu namni sagaleetti amanu hin jiru sagalee isaa akka qindeeffamee dhufe hin beekamu namni sadaffaan ka dhagee isaanii hin amanne jaarsolee sheektoon achirraa hin ta'u ragaa waraqaa anama gaafii tokko lulaarraa fi kennaarraa qabu Sinoo maalidha morakkinni keessan sillamman anamma wal karakaru dhiifnee mallaqni mucattii kun kallattii itti kaffala Aqii keessaanii kennaa dubbisiiti waan gochuu qabdu godhi miidiyaa banattanii miti ammas sintu jaddadaa jira ko dubartii taataniitu kun hammas jaddaddanii hin dhufinaati koottaati gadi bu'aati waan haasamu jaruu ani wanti na fide muun asitti muu dhagaye mana banattanii waan na fide itti naaf No, hinafu ami kan kasi mijo nageessuwan itti naaftee naan jedhanii bar micayyoo tana maali miskiina tana ilmoo yatiima tana haqni shiba wanti tokko gara tokkotti ba'u qaba isan je itti naaf mee dullatti ani maal itti naaf habibti nama dafqa kiyyaan bulu ani taa'eetoo barbarri namaatiin mitiyan eenyu maqaa kiyya kan dheemeen warra akkasitti fanseena malee ani waa'ee shii kaasufanii ati siinaa jedhani ati nama ilmoo qabdudha ati nama jireenya mataa kee qabudha jireenya mataa kee uunfadhu yoo dandeesse jaroota kana lamman araarsuu hin dadhabde eenyu gaddarbate mijiyyoo maa gaddarbattan yaa biyya siigalee miti ilaali kenna waan nan dadhabe muunaa dadhabde miti dhiisi kaati dalagaa kee dalagaa mataan keessa ramadaan keessa nama ibsuufani bar ani dadhabeetinani kadhadhe wallahi laazu muuna maalan jedhe sume namni anguma nu jaalatu kun jubbutu jira maalanni kun xiqqashuudha walitti buunne kaffalla garuu ati amanin jedhe deebi jette bakka deem ato doo feete narra goruu qabda yoo balleessite sojjini nirra goree bakka nyaatte hin nyaanne jechuun qabaan bakka hin nyaanne sumeen hin nyaanne maali anatu qabri ko jedhamu walirra goruun hin jiru haqqii malee walirra goruun hin jiru waaddeetummaa waan bira biyyummaa waan bira haqqii waan biraati haqqii sana ammoo yaa jama amma maaltu nirkaa badaa rabbi una kan biraa ammoo dhage waan bira ammoo wanta sin kara ramadaana keessa qalbii walitti qabnee tooyisoo asirratti kaasoftan walitti naaraarsaa hin jedheen sigalee micayyoo dhiifama gaafattee hundumtuu jennaan dhiifamuu maa taqabbaluu didde deemnarraa jettoo ofirraa dhiite sheeka nama baalagee nama guddaa hin kabanye kennan maalirraan ishii kabachiska xiggiin ishii agarsiistammoon. Xiggii sana rabbitti agarsiisu ati humna maalii qabdaasta xiggiitti agarsiista. Kennaan miskiina hin dubbattu miskiinuma waan akkana hin jiru. Aggeeffadhu kenna aggeeffadhu. Ista xiggii ati namatti agarsiistu hin jiru. Haaliqu samaawaatiin iska xiggii sanatti agarsiisu. Ati dhiisiiti dalagaa kee dalagadhu kennaayi. Hojii kee hojjetadhu mucaa kee guddifadhu abbaa manaa keetiif nagaa. Ganaan sagaree yatiima haa taatu kaa rabbi koo jiraafi koo ati maal gootaaf haaliquu qabdi koo haadha kan ta'uuf abbaa kan ta'uuf. Yoo barbaachisaa ta'e koottaa naagganaa nyaanii mi'aan idduma ishiin jirtuun naqa eessa jirti ishii? Biyya biraa jirti biyya kanaa miti biyya biraatti. Biyya biraatti dhiisi biyya maqannoon. Isaatii koottaa gadi bu'aa araarfannaa dubartoonni waan hundumaayyuun toshiti toshuu barbaannaan balleessinu barbaannaan. Ishiin jettu suni ishiin sun nama tolee jedhuu miti yaabule ofii haasa'uu malee nama hin dhaggeeffattu ana beekaa malee ofii hin beektu laannoo warii keessatti guddatte warii eegaa guddatte nama sammuun nama kabaja hin qabne qaalitti hin bara. Ishiin muumina jechuun abayaa kaayattee asirra taa'uudha bas. Iddoo ishiin immoo iddoo yoo ishiin diddeemmoo mucaa kanaaf waan godhamu goonee fi
waan godhamu walitti finnee kenninee fi wallahi waan shin barbaaddu goonee fi haasattarame waan kun haafu bakka haa deebi'u miidiyaa irraa waan kun. kun Kennina jenneen bar kaleessa sii kennina jennaan ani haqa koo bichaa laan isa shiin na kadde kana ba'uudha malee ani tana boruun argadheettee dhiste wallahi miciyyoo sii kennina jenneen nu. Birriin kun xinni guddateef miti haqiiqatan birriin kun guddateef miti. Dhugaa bichaan fedhaa jettee Dhugaasaatu nama danfisa yoona. kadhee jette sii galee ilmoo yatiima itti hirkadhee waan meeqa jireenya koo irratti taphattee haqni koo bichaa mul'atu malee ani birrii tana boruun argadha jette wallahi rabbitti dhiifadhee rabbiin narraa kaffala jette miciyyoo. Amma gaa rabbi waan khairii nuuf haa buusu kan jara gidduutti khairii nuuf haa buusu adiraa keessan asirra teessanii immoo simmeetaawwii taatee waan tokko naate haasoftu sagalee kee waraabu xuruu miti namni wal nyaachaa dhufa dhiigni namaa danfaa dhufa shiin kunis siif obboleettii keeti shiin kunis siif obboleettii keeti kanaafuu yoo sii danda'ame manuma kee cufadhu dhiisi biraa deebi yoo sii danda'ame araarsi kanarra waan darbe garuu mana banattanii akka aaddisiitti sababa keenyaan immoo ustaazonni arrabsamu sababa si waa dubbattanii ustaazonni arrabsamaa jiru kun immoo kabajaa keenyaafis xuruu miti bornu namnumti illee nu faana waan tokko wanto jechuu nama jibbisiisa waan kaleessa darbarsame mistira wal faana haasoftan gammachuu wal faana haasoftan gadi baastanii simmeetii daa'inaan keenyaa. Naasee takka hin dubbanne wallahi muunaayyee mistira keenya tokko hin dubbanne tokko ani ishee micayyoo goote malee takka ani baalagee akkasii miti wallahi. Ani nama iccitii namaa dubbatu baalagummaa ishee ani bishii suuraa baay'ee wal biraa qabna ammaa tokko wallahi hiriyoottan kiyyatti hin ergine nama akkasii miti. Ani barumsa irraa fudhadhe garuu barumsa guddaa gwaaddenyaa jedhee lammata yoo mistirii koo haasa'e toobaa tofti illalla sinirraa barumsa gurguddaan fudhadhe wallahi lakka gwaaddenyaan akkasidha bakka akka wantoota xayyaramaa namni hiriyaan haqa yoo karaa sirrii waliin deemee bakka yoo iddoo haqaallee dabsamee jiraate keessaanin wanto gorfadhe yoo ishiin na diddellee dhiiseen hiyootii kana keessaa baha malee wallahi an alatti bee waa'ee ishiin nama barnoota ta'a maafan baama maafan niisama nama barnoota boruu kan biraa meeqa miskiinatti taphatti maafan ani kunootti barnoota naa ta'ee kanaa booda aabii dubartootaan jee dubartoota faana waan tokkitti keezii konaasa'u yoo mistira qabaadhes qubaa keessanitti godhadha barumsa guddaadha kun garuu kennaa ko sin jaaladha dhiisiiti waan kana biraa cufadhu beeyi inshallah yoo rabbi lubbuuti ya barisaantu maal jedhu itti naafte sumayyeetti naaf sumayyee maalan irraa baradha yaati mee maalu waan inaafamu qabdi sumayyaa maanni mindinno maalan beeka kana na gugaa barsii anna aarsu wallahi kana qufasii lala waan inaafamu illee qabamu hundumtu riskii isaa jiraata hundumtu riskii waan rabbi namaa qoodee jiraate kunillee wantoodha itti butaa qaba timbutina jedhiniiti ati dalagaa kee dalagadhu mucitti wajjin immoo wal na barsiisa anaqeen araarfadha wallahi mucitti bashin birrii nyaatamde sun badii tokko malee akkanatti wantoo jedhamti hareeruu qabdi guyyaa sumayyee amboo jedhamti qoosii fangalcha kunoo fooloo ol godhatte annoo jedhubbis inshallah sumayyee ambooti isheen nijayyoo amboot farahaan bar kasii mamee muunaayee waa tokko rabbii jedhe isi naaso waa'ee ustaas farahaan asirratti no waan haasoo no hammeenya isaas tolaasaas naaso'an inni በጣም ሞዶ ሰው ነው በጣም ማከብሮ ሰው ነው እኔ እጀሳ ከሰ ጉቴ ይላሉ ዩናን ሶዳል እኔ እጀሳ ከሰ ኦልጄ ይላሉ ዩናን ሶዳል ናሶ ዋይ ሰራ አመኛ ሳያደና ሳጅራ አመኛ ሳያደ ስሊቲ ቶላሳስ ኛነት በቃ በጣም ቀልቡ ተሰብሯል ቀልቢን ሰባኤ ጨቤረ ገቲቴ ማ ኦቦሌቲን ቴሲ ዘና ዘንቱ ማስነኒ አራፈድ ዮዋኒ በለሲ ተቀባቴ አናራርፈና ማለ ዲሰተማ ዋይ ከናረ ዴብኒ ናሶፍ ዋይ ከበስታዞታ ከነ ከሰንገሽን ዮዱም ደንዳሜ ጀሮቱ መከነ ፍኒ አራርፈና ኢንሻአላህ ሰላም አለይኩም ሚሊዮንተና عليكم السلام ورحمة الله وبركاته akkam qashti naguma alhamdulillah fayyuma jirra nagaadha alhamdulillah afshiriga waan hundumtu waan rabbi fideedha beekta namni waan godhu hin jiru waan rabbi fideedha ati miidhamtus rabbi kanki haqqa keesin awwatu si galee miti itti rabbi waan khairii qabu si kennuufidha rabbi ittiin ifa si baasu ara kuni niimaa guddaadha wallahi nan gammada fayyaa qabaatee dalagaa namoota gurguddaa faana wal si barsiisa ta'a namoota beektota faana wal si barsiisa ta'a nama wal baruurrayyuu nama wal baruurra maaltu na gammachiise beektaa nama wal baruu durallee fedhii hin qabu miidiyaa kanarratti dhufullee fedhii hin qabu giddiitu moona fidee garuu wanti baay'ee na gammachiisu maanni beektaa alhamdulillah fayyaa qabaadhee dalagadhee birrii kanayyuu qabaadhee ishiinumtiyyuu na kayyanuuniyyuu waa tokko ani garuu nama kayyanee miidiyaatti hin dhufin
garuu kayyaname miidiyaatti dhufe hatame miidiyaatti dhufe malee nama hatee miti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abshireen dhugaadha. Haqqii kee rabbi siif haa baasu. Haqqii kee karaa khairii qabuun karaa haqqii qabdu rabbi siif haa deebisu. Birrii isaarrayyuu immoo xiqqoo ishee huneetaa isaatu si aarsuu danda'a. Akkaataa isaas si aarsuu danda'a. Birriin sun baay'ee. Siif immoo baay'eedha. Maaliif birriin kun baay'ee warra haybii baafte minaamina atillee akkasitti fakkaatutti miidiyaa kanarra fiduu sin barbaanne birriin kun bicuudha nan dhiisaaf ture wallaahi kan yaani nan dhiisaaf ture homaa rakkoon qabu garuu isheetu akka miidiyaatti dhufu na godhe na doorsiste birrii konaa kenni gaafan jedheen akkanasi godha akkasi godhaatti booda ohuma isheeti miidiyaa gubbaatti baatee nama 200 irratti waan mata duree birrii dhiistee maqaa na balleessite jechuudha sagalee isheetu birreera yoo soballee ta'e. Dura kan kaasee baqaa balleessaa. Ati tuubirra ilaaluu dandeessa. Tuubirra seentee jechuudha abdiin Musaa jala jira. Kaalid Abdoo jalallee jira. Achirratti of argee gosa maqaa kuwaasaame bakka hin malle teesse. Birriin keeyyuu miidiyaa irratti baastee maallaqa keetu ati miidiyaa irra baasteen dubbatii waa'ee maallaqa keetu ati miidiyaa irra baasteen dubbatii waa'ee aybii kee haasofte miidiyaa irra baatee. No. Keessoon gaafadhee jaarfummaatti ergee dadhabee jennaan. Ani garuu kana nama waan nama nyaate nama ilmoo fiiti waan hundaafuu kabajaa hin qabne bakka nama buusee taraa nama godhee irraa haasa'uun iyyuu xiqqoo na dabbara. Kabajaa keessaniif garuu sinittan hima. Dursa jaarsummaa itti ergee dadhabnaan sagalee ishee jiramaa miidiyaa irratti dubbadhaa jettee natti dhaadattee jechuudha. Achiniin erga miidiyaa irratti kan dubbattu taateedhaan anis keessoodhaan dadhabee fixadheennan himadhu miidiyaatti ennaan faqqadde miidiyaatti dubbannaa ta'ee dheetiin dhufee himadhe jechuudha gaafanani sagalee waraabee gadhiisuu giiftiin jimmaan sagalee koo kan argitee dhuftee sagalee naa taatee mana ishiitti dhuftee naa otoo na gaafata jirtu saaliyaan lafuma caccabsaa dijijjitee dhuftee shimmana uffataa qabdu wayii jechuudha banatte wayii dhuftee sumayyaarraan dubbatinaa ishiin ragaa harii kana qabdee ishee ragaa harii qabaatte hiriyaa keetidha saaliyaa itti dawwaliiti sumayyaa tasfaayee waamedha guyyaan isaa guyyaa qidaameeti jechuudha ramadaanni nu afoo jira achi saaliyaan kunii itti dawwalte maal jetti sumayyaa tasfaayee ana ustaas farahaantu narraa dubbata na dhiisaa jette digalee eenyuun natti dawwala ijoonnuma nangasti gale malee natti dawwaltanii rabbisinaa qajeelchu yaa rabbi. Inshallah. Qo'anan namatti fayyadama. Muna. Amma cufameera natti fakkaata. Hin dhaga'amu sagaleen koo. Egaa ishee kanas arganne wanni kun yooma duranaa saamee irra deebi'ame. Akka namaa ifa ta'uuf malee dhiifameera bar dubbichi. Nuti nu dhufteeti bareedaa dhuftee ituu inshaallah ituu asirratti yoo dhufuu baatte keessaa naqne ijoollee kana waan goone rabbumaaf jecha rabbiif jecha walii dhiistanii maallaqni ishii garuu deebi'uufii qaba. Bayyamiinin bayyaa saaram. Ofii waan biraa haqqiin ishii deebi'u waan biraa. Haqqiin ishii garuu deebi'uufii qaba. Haqqiin ishii deebi'u jechuudha. Ishee dandeessuure. Nama kuma 16 kaleessa habeetti diimaa xixxee baatee bara. Yaani qalbiin immoo yookaan immoo galee fi immoo dhiistee immoo irra dhiistee immoo yookaan deebi'uu dandeessa. Aasaa koo na fixachiisi kaamuunaa koo waan namni waan na hubachuu dideef. Ani waan kana sin dhaggeeffanne waan ta'eef dhaggeeffataara. ማለት gaaf sanaa egaa ustaaz Faraan itti dubbadheeraa na dubbadheera na gaafadhanaa ni fixadhaa jedhanii gaaf sana. Ayyee anis maal hojiin caqacaqaree nama bultii qabudha nama ibaadaatti jirudha waan ta'eef baada isaaniirra maal hojiin isaan shaakaladheen ofirraa dhiisee kadhadhee dadhabnaan jechuudha isaan itti naa himadhe. Achumaan hin dhiisee ofirraa isaaniillee fixadhaa jedhanii isheedhaan dhiisee kanarra ishee nama biraallee erginan dadhabee
erga isa saaliyaatti deebina gaa saaliyaan dawwaltee gaafa gaafattu ustaas Faraantu narraa dubbataadhaan ustaas Faraan immoo naan duraanii isin fixadhaa jedhan edda isaan isin fixadhaa jedhanii namni kun sheekadhaa ibaadaatti jira waan ta'eef ibaada isaarraa isa shaakalu maal gochiin dubbadda reedheen ofirraa dhiisee saaliyaan gaafa jettu ustaas Faraan dhuguma akka ishiin jettu ganama sanbata isaa irraa dubbataa jiranii tuubii irratti nuuf argeeyyuu gisee tokkittiin sheernatti godhanii ijoollee sheernatti godhanii naan seenu ani inna sana reefu maman bakka kana dhufee jira beektaa baay'een turree biyaansii torban lamadha silkii banee ilaaluudhaaf naaf hin mijanne achiin ofirraa dhiise ramni natti yaarti dalagaa ka'ee jechuudha dalagaa ta'an jira kaza wanti dubbatamu waa hundumaatu birratti nuuf argechuudha waa'ee bilganyaa akkas taate wanta intala musliimaa tokkorraa hin eegamne ani koo duraan Sumayyaa kan innaan akkatti ishee ilaalu bakka nama beektu nama na gorsitu nama obboleetti hangafaa yaani obbolee hangafa naa taati yaani baay'ee walii taana jechuudha akka intala hangafaa tokkotti ani immoo akka obboleetti ishee qixisuutti waa hedduu bakka na gorsiti maal taati jedheetiin waa hedduu irraa eega jechuudha yaani. Kaza wanta isheerraa hin barenne tokko achirratti mul'ate waan isheerraa hin barenne otoo immoo bakkuma ijoollee bakkuma arge wayii teessee maqaan dhoofte immoo nan aarsu garee kabajamaa keessa bakka kabajamaa bakka diiniin islaamaa itti baratamu bakka ustaazonni bakka duuriyyee waaquma waan targe akka arge ta'an bakka achi dhaqanii qajeelfaman bakka achi dhaqanii ibaadaa godhanii inni jallatetti qajeelu keessa teessee garee shahaadaa jechuun ana biratti yaani garee shahaadaa jechuun hiika baay'ee qaba jechuudha. Hiika laa ilaaha illallah qaba. Waa hedduu hiika isaan sinitti himu siniyyuu ni beektu warri qaraatanii hiika baay'ee qaba jechuudha. Achi keessa teessee gaafa isheen maqaana balleessitu miira hin taane wayiin natti dhaga'ame. Gaafa sana akka komii isaan irraallee komii guddaan qaba. Ani hin dubbadhu isa rabbumatti maddeen isa komiin isaan irraa qabu sana rabbumatti ni maddeen wallaahi inshaallah rakkoon qabu. Inna isheetu gaaf sana haybiiko mata duree birrii dhiistee waan ani hin qabne narra keessa jechuudha intalli akkas taate intalli kaafiraanaa nama ani miidiyaarra miti baay'ee beekumtiin kiyya miidiyaarra miti warri na beektan na beektu ani akkuma ishee nama islaamummaatti dhufee eddan islaamummaatti dhufee ishee dura nama waggaa 5 jiruudhaan islaamummaatti dhufee ani namallee quraanallee buuseen jira alhamdulillah. Nama akkanaatiin akkamitti dhufte kaafira isheen kaffartee naan jette hin salaattu hin sobdii jette maal ishii jechan islaama ta'e moo ishii jechan gaafanii qabiriitti seenu maal rabbu kanaan jedhu malee barra yookiin haadha koo waamu yookiin abbaa koo yookiin hidhaa koo waamu kanaafuu waa'ee furummaa kootiif anumatirraa gaafatamu waa'ee haybii waa'ee bilganyaa kootiif anumatirraa gaafatamu otoo beekani waanan isheetti himadhe waa haqa koorraa dubbatamuu qaba malee waan amantii kiyyarraa waa'ee jireenya kiyyaa waa'ee laafii kiyyarraa hin dubbattu ture. Baada kanaanii hani miira keessa galee egaa namni miidhame dubartoonni ni beektan shamarranii ni jarjarraa miira keessa galla jechuudha nuti. Rasuluma keenya sallallahu alaihi wasallam tu jedhe dubartoonni ni jarjarraa ni ariifanna garuu qalbiin keenya wama xiqqoodhaan nu cabde jechuudha warri shamarranis ni galee keessattuu warri mana madaamii keessa dalagne madaamiin akkatti birrii sana finne ila garaan keenya nyaata illee naa nyaannu koo seeraan qalbii nagaa gadi teenyee nyaannu bar ila sagal dhaggeeffata intala shinna waamamu namicha na dalassisu na waamamu ijoolleetu na waamamu sagal mataa kan nuti jiraannu jechuudha jireenya mana madaamii jireenya biyya ormaa ni beektu akkatti birriin dhufis immoo ni beektu. Kanaafuu kana hundumaa qalbiin kiyya bakka siruma akkamitti dhugaan dhabe karaa tokko dhugaan dhabe karaa tokko haqa koon dhabe haqa koo sanammoo akkattan dhiiga tufe yookittiin nyaadhe yookittiin hin nyaanne yookittiin bakka gaarii rafee siree gaarii rafee yookittiin immoo akkan taane ta'een barmaallaqa kana fidanii gola ormaa keessa taa'e haadha ormaa immoo akka namaa toltu nima beektu hundi keenya biyya ormaa jirraa bar yookittiin barbashannannee goodaa keessa teennee yookiin immoo miidiyaadhuma kanarra teenyee fooloo filaaworii guurrannee gurgurannee miti birriin kun kan dhufe ana biratti jechuudha. Akka koo warri mana madaamee daladdanii akka birriin itti dhufe ni beektanii. Egaa ana miira hin taane keessa galeen anoo yoo iciitii ishii guddaa kana qabeefiin jira. In dubbanne isheen akkamitti mata duree birrii koo dhiiste waan hin qabne narra keessi gaafan jedhuni ani nama iciitii hedduu baatee deemudha. Hiriyoota warran qabu na beeku. Ila osoo namni illee na biratti qalame illee ani nama iciitii namaan baafnedha. Garuu immoo gaafan dhugaa dhabee gaafan birrii dhabee
gaafan bakka ustaazota warreen habda warraan akka eeggabaada rabbiiti eegan islaamummaa kanatti dhufe ani imaanaadha isaanitti eega rabbiiti ani isaanitti imaanaa bira nama biraa hin qabachuudha nama narraa dubbatu imaanaadha warra musliimaa ustaazota waa hundumatti warra beektota warra naaholetti ani imaanaadha